بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلين كين يخبجمو الحمد لله بقنا جا ولد ديبنا درسين تاني تارا كمت فوت جرتي كسمة ملكتوون باسور نمي تكونين كابو قبو يفر اللالو خيسا لما دبرسين خصد فارجرا خنا بارتي صدفاتين نجا ربي ولو نديبو سوداف الحمد لله جا غافين تيسانيس نبرا جيسي جرتي أنا كيسانيس سودا والجلادي يسنا درسي تاني تارا أنا رتي نموتن ناري تادن سبسكرابي غوتاني يوتيوب خنا akka baratan isin afeerraa asumaan maqaan isaa meeysar 9465 gootanii sarchii gootanii achii booda isin dhufuu danda'a waan isin dabre irraa laallatan dhibduma fedhe dawaa isaatii wajjin asirra barsiisa waan jiru acha dalaga hordoftanii bakka jirtanitti irraa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf darsii har'aa irratti milikanni baasura agarsiisu maalii isa sadaffaa sanirra jira. Milikata baasuurirraa qaamni saalaa yookaan marsaan munneedha nama ta'uun milikata baasuurirraa jenna jechuudha. Namni tokko marsaan munnee isaa isa hiitoytee hiita mul'attuu taatee dhukkubbii fi jajjabaachuu isa eegalte milikata kanneefi jiraa jechuudha. Oddootti jabaatee bikka opereeshinii hin geenyetti haala jijjiiree akkasitti tajaajila fi fannoo qaba. Inni lammaffaa marsuma munnee irratti laalaa fi madaan belbelli si nyaatti fooyita si nyaatti si belbeltii ni madoyti. Yoo madoytu immoo akka nama finniisa afaan ureetti akkasiin nama hitoyti jechuudha. Finniisa ta'eeti alarra ba'aaf gaara munnee kanarratti callaa'ee ala yaa'a jechuudha. Yeroo harkaaniif qabatee akka nama finniisni nama ba'ee jiru fakkaata. Milikata akkasiisa yoo ofirratti agartees baasuur irraa ta'uu isaa beektee daftee hara yaalaatti tarkaanfachuu qabdaa jechuudha. Milikatuma isaarraa kan sadaffaati marsaan munnee keetii sisaakka'uun horbobbaa'uun akkasumas belbeluun saakkee horbobbaa'eeti qolola firraa bubuusa jechuudha. Qololoo gogaa ta'u akka nama mataan forfor fuudhetti corummaan kee kun sunis milikatuma baasuurirraa. Ammas milikatuma baasuurirraa kanaaf rafa dhiiga baasa yeroo shintibeeti seentee milikata dhiiga baasu odoo isin kanneen sagaruma keetti irratti shintibeet dhiiga harkitaa jechuudha. Laalaan malattis dhiiga ni baasa, laalaa wajjinis dhiiga ni baasa. Yoo dhiigni udaantu wajji ba'e dhiigni sun garaacha keessaa waan dhufeef jecha karaa irratti sochiin baasuura eegaltee jirtii jechuu agarsiisa jechuudha. Daftee karaa wallaansaa deemuu dandeessaa jechuudha. Akkasuma milikatuma baasuurirraa udaan nama jabaachuun shintibeetanii seentaa akka nama sagaraan qabdeetti ni seentaa ittanii saaloo re'ee takka bichaa irraa dhabjaa
akka ammaan ni kaa'e jechuudha. Oduu daanisatti hafuusaa beeku. Kunis milikkatuma isaarraayi. Milikkatuma baasuu irraayi laalaan jabduun nyaatiinsi cimaan yoo ka dhufu taate kunis milikkatuma isaatirraayi. Kanaaf milikkatuma baasuu irraayi garaan keessi oowwuun garaa kee keessa waa deemuun akka waan onneen si oowwituu fakkaachuun qaamni hundi si danfuun na alaan ala amala atiifitti hin beekne tokko si jammarsiisuun kunis milikkatuma baasuu irraayi. Kanaaf inshaallah waan nu hafe darsii boruutti walitti deebina. Har'aaf asumarra dhaabbanna. Namoota naaree taatan sabiskiraabii godhuudhaan maatii ta'a isiniin jenna. Gaafii teessaniif yaada keessanis tartiibaan deebisaa jala kannaa isiniif deemna jenna. Yaada qabdanii gaafii qabdanis komentii jala nu barreessaa isiniin jecha. Darsiin teenya irraa asumarra dhaabbatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.